jette akkamitti dhee gaaffii si gaafadha. Ati silas waan faallama caafaa ta'e lakki jettaa anmoo akkamitti siin jedha. Kun ibsa irratti kennite rakkoon qabu. Garuu waan macaa kee faana wal galu taanaan ookee jettee dabarta sirriidha. Waan macaa fakkii keessa jiru malee ookee hin jettu ati beekamaadha kun. Hin jettaa waan macaa farra hin jirre malee. Maaltu jira seeta ustaaz? Please uduma beennu maaf onne jenne. Akkuma kanaan dura goone. Wallaahi ani isa dhugaa siin jedha. Fakkeenyaaf gaaffii gaafadhame. Fakkeenyaaf gaaffii gaafadha. Akka macaafaatti deemetanii fakkeenyaaf Yesuus jalqaba sagalee turee siin jedha. Yoonaan jette walii galli dabarree akka macaafa keetti walii galta. Amma fakkeenyaaf dhugaa takka jettee na gaafattee udu jalqaba sagalee turte naan jedhe eeyyee waa allee siin hin jedhan. Jalqaba ibsa kenna. Ibsi maa daqiiqaa hedduu na fudhata maal faayidaa qaba ree? Daqiiqaa miti maaf sa'aatii fedhe fudhatin. Maaf sa'aatii fedhe fudhatin. Sagaleen kaminni. Sagaleen sun kaminni. Is that a verbal word, speech, voice immoo maqaa isaati. Erga ibsa kennee ka'een booddee eeyyee kanaa jedha. No fakkeenyaaf Yohaannis tokko irra kan jiru sagaleen Yesuus kan jedhu Yesuus yoo sin jedhe jetteen dabartu beekamaadha akkoo ibsan barbaachisu kun. Ani dhuunfatti hin darba si hojii sin jedheera. Asirratti amma garuu hin darbu. Asirratti hin darbu. Asirra maaf hin darbine sagalee ka jedhamu san daqiiqaa tokkollee ibsa kennee. Dhumarra daqiiqaan nuu kennama fakkeenyaaf daqiiqaa 10 gaafii deebi'ee erga finde booddee yoo barbaade daqiiqaa 10 yoo barbaade daqiiqaa 5 goonee kana jechuun konkoliijii goonuu irratti ibsa irra kennuu dandeessa gaaffii irratti kan akkas jedha akkas jettee ibsa kennuu dandeessa irratti. Akkasii yoo walii gallee hoo. Kan akkasii waliin galu Oromoo mariitti seennaa yeroo gaafii kan keen barreeffadhaa gaafii tokkoffaa gaafii lammaffaa jedhee barreeffadha. Eeyyee yookaan waa akka jedhi ka jedhu gaafii akkasii sirraa fuudhu. Akkas miti ani barra. Ani akkasii gaafiin hin jiru jedhee too mari'anna bakka gaafiin hin gaafatin gaafii sin gaafadhu jedhee mari'anna. Gaafii malee konkiliijii irra keenya ree konkiliijii irra ga'uu hin dandeenyu akkas taanaan waan tokko fakkeenyaaf namni as jala taa'ee dhaabbatu fakkeenyaaf ani waan dubbadhu ati rifileekti goota natti deebista. Anis ittiin deebisa waan ati dubbatte irratti akkasiin jedha akkasumatti kana dubbannee gallaa namni dhuma isaa arguu qaba gaafii deebii irratti. Maal rakkina qabariyaan gaafii kan kee tarreessitee gaafii tokkoffaa gaafii lammaffaa jettee na gaafattaa gaafii kan kee dhaga'ee suuta deebisii kenna sa'aatii kiyya fayyadamee jechuudha. Yaada jaraa dhaggeeffannu mee maal jechuu barbaadani hin arganii yaada isaanii dhaggeeffannu. Qabattoo ofirraa fuudhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabattoo ofirraa fuudhaa. Waalaikum asalaam. Qabattoo ofirraa waasaa. Ofirraa fuudheetiin jira. Isin dhaggeeffadheetiin bari obsa dhabeetummaanii gara duubaa kanaan hin seene. Daasinis obsan qabdanii. Baay'ee uduma haasaatti hin seenne ustaazadhaa. Namoonni maal jettan? Ani moo? Hin qaxaqqaadhamuun dabaddabna jette maal? Waqatu. Ana moo ustaaza wal? Raggaxuudha sunii kawannaati. Anatu jedhanii sani jechuu baalageedha sunii. Walgahii wayillee qabaa. Ganaa walgahii wayii deemuuf deema dhugaa rabbi asii beekanii. Wanna godha jechuudhaaf akka kadeessa sanii yoo mari'atame maal rakkoo qaba Ustaaz Farhaanii fi Tibbeessoon illeen. Anbee marii irratti wanta kan jenne dhumarratti yeroo jettan akka kaleessa Ustaaz marii waa'ee shiloo irratti waa'ee mootummaa irratti nagaafatanii turtan wayii udaan ibsa irra kenna jedhu eeyyee yookaan waa jedhe naan jedhaa turtan. Lakki ibsa waliin kana jedha odumaan jedhu eeyyee waa jedhi jettan. Zen maaltu ta'ee achi qofa iddoo ani eeyyee jedhe qofatti kutamee postii ta'e achiin gara kaan bakka gool namoonni kuwa warri kiristaana kana dhageeffatanii postii fi marii maaltu wal qabsiise Tibbeessoo isa san dhiifama wajjin postii abbaan fedhaa godhu anayyuu akkasuma gochaa dhoore ijoolleen kiristaanaa gootii muslimni godhaa kuni waan namni dhuunfaadhaa godhu malee waan awwal ilaallatu waan si ilaallatuudhaa miti. Ani na laallataa ani hin barbaadu san. Ani barbaadu. Sun warra godhuudhaaf himada kan biraatii miti suni ijoollee yoo murte ijoolleen turuhuu namni muraa itti wanna jedhaa ijoolleen kiristaanallee muranii olii gadi oofanii musliimillee muranii olii gadi oofan suni waan biraati. Garuu akka mariititti yoo qajeeltanii sa'aatii fixuu irraa Ustaaz Farhaanii wajjin qajeeltaniiti yoo sa'aatii qabattanii yoo ammoo yoo sa'aatii qabachuu ofii keessanii hin barbaanne nama tokko seensiftanii nama sa'aatii qabu. Yoo karaa saniin mariin gaggeeffame gaariidha. Sa'aatiin deemaa jira waan ta'eef. Yes.
dhumarratti gaafiif deebiin goonu akkamitti dhiifna gaafiif deebii? Hin gootan gaafiif deebii akkamitti hin goone gaafiif deebiin hin godhamu. Gaaffii fakkeenyaa gaaffii sadii qabdoote sadanuu natti himtee san booddee irratti ibsa kennaa jedhe. Meebi ani ibsan barbaadu ta'a gaaffii irratti. Example nan gaafadhaani waan kun akkasii jedhaan jedhee macaafaan wal galu taanaan biran darba kalaas naa deebi'e. Yommuu naan deebine ta'e immoo ibsa naa kennu. Gaafiif deebiin dirqama maal? An gaafiif deebiin dilee baru ustaaz. Dirqama. Ustaaz awwal gaafiif deebiin. Ani kan jedhaaru gaafii sadi qabaattu sadiin tarreessita. Tokko gaafattee deebii irra edda taanaan na gaafattee deebii irra edda. Addunyaarra hin jiru. Kun marii miti kaasuu. Addunyaarra hin jirre san hin barbaadu yoo akkana ta'e barbaada jedhaaran gaafii. Yoo akkas ta'e qofa kan barbaadu. Gara fuulduraatti gaafiin xumurarra godhamu. Gaafiin xumurarratti godhamu gaafii afaan irraati. Miti jedhame kan deebifamudha. San ammoo akkaataa siimaluun ati daddaftee akka Ustaaz Farhaan si gaafatee daddaftee deebistaaf. Yoo deebisuun barbaanne ammoo deebisuun barbaadu jettaan gabaabaadhaa bara. Yoo deebisuun barbaanne deebisuun barbaadu jettaan. Yoo hin beekne hin beeku jettaan. Waanuma marii keessatti goone dhumarratti ati fakkeenyaaf narratti waan hin dubbadhe tokko natti deebiftaame waan mati natti deebisu sana qabadheetaniin sila akkas jette kun akkasii siin jedha yookiin jettaa yoo lakki jette immoo ibsatti naa kenni siin jedha daqiiqaan dhaabamee ibsatti kennite. Dubbiin macaafa qulqulluu eeyyee waa qofa hin taane ragaadhaan waan barraa'e amma waliigalatti akkas Ustaaz Awwal ilame borumaafillee isin wajjinillee kan mari'adhu yoo kannaani dhuunfatti isin gaafadha yoo na isin gaafachuu barbaada isinillee dhuunfatti na mariisisaa yoo waliin mari'achuu barbaada. Pabliikii namni haganaa guutuun taa'ee bakka dhageeffataarutti viidiyoo kukkutaa bakka ibsa gahaa ittiin kenninetti eeyyee waa qofaan girgirri waa Tibbeessoo keenya hakika bakka kanatti sirriisitu hin jirre. Na barsiisuu dhufte moo uummata barsiisuu dhufte paapiliikirra kan dhufte bar kana taanaan keessaa walii dawwaluu dandeenya uummanni haa baratuuf dhufne bar. Uummanni dhugaa jirtu haa baratu yoo jenne waan ati dubbattu waan ani dubbadhu namni hin dhagaa gurra qaba beekaadha aqlii qaba sammuu qaba si galee waan sammuu soo wanti paapiliikirra dhufneef waliin bari'annee dhumarratti immoo waan namni yeroo ati dubbattu fan dubbadhu konfiyuuzhinii waan itti ta'e sana akka keessaa ba'u gaaffii dhumarratti wal gaafanna jedhe malee ani waan biraaf miti. Anis waa gaafii jibbeeree gaafii been jibbine ani. Hundi gaa jirta barate gaaffii. Ati bara gaaffii sadii na gaafadhu daqiiqaa 15 maalotti kenneen fixaa yookiin 10 sitti kennee yookiin lama sonatti fudhate kenneen fixaa jechaa hartaati. Daqiiqaa gaafattu keessatti gaafii kan kenna gaafattaa eeyyee ka jedhu erga ibsa kennee ka'een booddedha. Eeyyeef wa'allee ka jedhu erga ragaa kennee Tibbeessoo dhiifama naa godhi waa lama irratti dogongora jirta. Maaliif jenaan? Akka keetti ta'uu danda'a Ustaaz rakkina qaba. Akka keessatti ta'uu danda'a. Tokkoffaadha namni na waraabaa ka jedhu sirriidhaa miti kun. Abbaan fedhaa waraabuu ati barsiisuu qofa wanni sirra jiru. No na waraaban jenne bar Ustaaz. Takka jedhi. Na waraaban jenne. Kukutanii na gadhiisan ka jedhu sirriidhaa miti kun. Yaa Tibbeessoo gaafa Tolosaan mataan isaadhaa ofii isaatti na wajjin mari'atee gaafa kukutee gadhiisu iyyuu anuu waan dubbanne. Kun waan nama cinquudhaa miti maaliif jennaan dhugaa namni hin bara waan ta'eef jecha. Ati ammoo guutiitii gadi dhiisi yeroo namni akkasitti kukutee gadhiisu ati ofii kan keetii guutii gadhiisi takka. Lammaffaan ammoo gaafiif deebii afaan irraadha kan jedhamu. Itti fufaa. Gaafiif deebii afaan irraa kan jedhamu kan Ustaaz Farhaan siin jedhu kun xumurarratti. Ibsa immoo jidduudhaan godhachuu dandeessa. Ibsa jidduudhaan yeroo mari'attan ibsa godhiitii xumurarratti ammoo gaafiif deebii afaan irraa godhaatii xumuraa ofirraa. Sa'aatii hin fixinaati nuti illee isin dhaggeeffachuudhaaf taa'u jirraati. Tole itti fufi yeroo gaafii na gaafattu ibsa waliin kennaa gara barumsichaatti haa itti fufnu. Marii deemneeti saachirra geenye mari'anna bakka amma sanachirra geenye dubbannaa. Hafuurra akkas godha. Yeroo achi keenya sa'aatii walitti fixuurra. Akkasumatti jalqabna daqiiqaa qabitii yeroo daqiiqaan ga'e na dhaabda. Rakkina. Ani isinirraa ba'ama isinirraa ba'an. Hin danda'u. Namni tokko namni daqiiqaa nu qabu. Kana uummatiin gaaffii qabadhee si gaafadhu yoo hin jiru abshir wanti tokko wannan jedhi waan tokko ta'e malee jechuudha. Itti fufi waan biraa na gaafattaafi miti Ustaaz waan kana rogannaa hubadhu. Sababni isaa waan ibsa itti kennite ibsa wajjin dubbachuu qabda waan jedhuufi let calm down taanee gara mariitti itti fufnaa yoo namni daqiiqaa nu qabu barbaachisu hin qabna yookaan ofumaa olii qabna naa qabdaa si qabaatti. Asumarraa qabuu dandeenya rakkoon hin jiru.
jalqab damo jalqabu jalqabe. أيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوا في الأجيفتوتا إيجا مرين كينيا بيهارا مري هندي أمانتي كريستانا لالا تورتي مري النجيشولا سو حرام دي كيسان قلبي كيسان كنا دي كومنتي بري سورو يسري تكن أجيفتوا ونورا مري تام بربان وتدرون كينيا كو بيكم macamni kulkulu kuma afura kulkuluudhaan barreeffame immoo miti waan jedhu jechuudha. Afura kulkuluun barreeffame immoo akkasumaan barreeffame waan jedhu. Ani akka kootti macamni kun afura kulkuluudhaan hin barreeffamne waan hin jedhuuf sababa arfan takka qabadheetiin dhufe. Sababni inni jalqabaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekaa waa hundaa fi argaa ta'e Qur'aana keessatti waan natti himeef abadan hin fudhadhu tokko. Lammaffaa macaafa keessatti gazee achi deebine ilaallu waa'ee waaqayyummaa amala waaqayyummaa yookaan immoo የአምላክ ባህሪ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም የሚጎል ነገራቶች አሉ። ወንቲ ህርቀቱ ባኤ ጅራ ዋንታቴፍ ኢንፍራድ ሰደፋ መጽሐፈ ኬሰቲ ዶጎንጎራ ፊ ወልአብዴ ገራገራ ጅርቱ ከነ ዱጉም አፉራን በሬፈመ ጀችሱ እንደንደ ዋንቴፍ አመስ በኪኩን አፉራን በሬሰን ጀችሱ ከአርፈፋቲ መጽሐፉ ማህር አጀርኩን ቀበተኒ እቲ ዋይ ኢየሱስ ለለበኒ ዋይ ጅረኛ ጀዳን ኤኙምቲ አከበሬሰዩ ሂም ቤከም ዋንታቴፍ ጀቹ ወራና ማርፈን ዱበዴ ከነ ከሰት ደቂቃ ከየፈየደም ተኮ ኢብሰረት ከኑ አርባን እንጂ ጀልቀባ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዋንጀል ቀበነት መፍስኒን ጀደና ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ኢሳ ከሰቲ በቆና ለመፋላ ከወሰ ተርባተሚ ሰገለረቲ ፈወይሉ للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ወዮላቸው ካሞ ኢሳኒፍ ወዮ ወረ ኪታብ አርካን ከተበኒ ጉርጉራችሁ ጀቻ ኩ ረቢ ብራቲ ወረጅረን ويو إسانيف جد ربي سبحانه وتعالى أما اللي ربي سبحانه وتعالى بقولنا أفر لكم سأفر التمي جاء رد سورة النساء مال جدا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه جد وروني يقولوا تا مجافا يو كان دبيا تشيكي سجرتو بكا شيتي فودا جيجي يحرفون جو تكا جيجيرودا يو كان دبين جيجيرودا يو كين بكا سن حرفي جيكو بيشي أسفتي جيجيرودا يحرفون الكلمة جيجي سن نجيجيراني نونجد Fakkeenyaaf faarfannaa boqonnaa 84 lakkoofsa 6 yoo laalle bakka akka jedhu maqaasaa jijjiiraniiti maal jedhani laga gogaa keessatti boo'ichaa yookiin laga boo'ichaa dachaa boo'ichaa gogaa jedhan jijjiiran kan akkasiifaa jechuudha. Kanaafuu ammallee akka jarri harkaan jijjiiran Rabbiin jalqabanatti himee jechuudha. Itti aansuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aan isaa keessatti boqonnaa 3 keessatti maal jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 78 irratti وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب جد جرى الراتي برورا كريستانو تاكن الراتي مجافا كان الربا ساني وردب سن تجرى مالف جنان لتحسبوه من الكتاب مجافا كان نجاب ساني فكينيا كبتي جاب سن جناني يسوس نما تيدو فيرا يسوس اللي أكسما مو حفورة دا واقس نمسي واقا قوتوس نما قوتوس أسجدو مالف جنان لتحسبوه من الكتاب جد ورني جرى فانا سائران كوني وكنا فاني جتشاران كوني وأما جاء الرجل وكسن اتفاقاته جتشا كسدرو وما هم من الكتاب ربي سبحانه وتعالى وانت جري دبتان قالوا ما جاء الراتي متيجن أما اللي جري رب الراتي جتني وكي واقعيو تدبتي بوسي أكجرني يادني فدا قالوا مو إني رب الرامي تيجن ربي سبحانه وتعالى ربي قوفتا كان نتمي دوسينا برسيسي كان كما يقروا قرى ما جاء ساني تودي ميقاف اللالو هو مالي جناني ما جاء كينيات كيستي إنما واقما وكين أمنا واقما هن أقرسي سروبا إما جاءني Fakkeenyaaf Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irratti yoo laalle maal jedha dubartoota balleessaa warri kaan balleessanitti dubartoota isaanii fuudhee nama biraatiif kennaa jedhe duuriyyeen tokko illee fuudhee haadha manaa namaa fuudhee nama biraatiif kan hin kennine fuudhee nama biraatiif kennaa jedha Waaqayyoon. Waaqayyo akkamittiin fuudhee jaartii namaa haga fedhe yoon balleesse qixaaxiin kan kiyya malee jaartii kiyya fuudhee nama biraatiif akkamitti kennuu danda'a? Dhuguma Waaqayyootu kana hafuuraan barreessise. Kun gaaffii question keessa nama galcha jechuudha. Kabiraati uffata sirraa fuudhee qullaa si dhaabee qaama kee akka ilaalanii ilaalaa jedha. Naahoom boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Qullaa si dhaabee namoonni qullaa kee akka ilaalanii godhaa jedha. Waaqayyo akkamittiin wayyaa namarraa fuudhee qullaa akka dhaabbatu godha. Dhuguma Waaqayyo jedheennaan kana jarri barreessanii akkamitti barraa'uu danda'a kun jecha Waaqayyooti hafuuraan barreeffame yoo jennee akkamitti fudhachuudha dandeenya? Nama qullaa ol fuudhee Waaqayyo dhaabu jechuudha. Kana qofaayyuu miti macaafa keessatti
waaqayyo kattaadhaan nuun jedha jechuun dhagaadhaan nuun jedha. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 2:2 irratti olaalle kan akka waaqayyo keenya kattaan hin argamuu jedha yookaan dhagaa jechuudha. Inuma baaseeyyuu maal jedha keessa deebii boqonnaa 32 irratti he is a rock jedha. Waa'ee waaqayyo dubbataa dhufe inni dhagaa kattaadhaa jedha. Waaqayyo dhagaa kattaadha jedhu waaqa jennee waaqayyo ofii kattaadha jedhe jennee abadan hin fudhannu musliimoonni jechuudha. Kana jennee hin fudhannu. Kabiraati waaqayyoon dadhabaa fi gowwaa jedheeti kan macaafni waamu. Fakkeenyaa fi Qorontos tokkoffaa boqonnaa 1:25 irratti maal jedha? Gowwummaa waaqayyo ilma namaarra caala. Dadhabinni waaqayyo ilma namaarra caalaa jedheedhaa dubbata. Inumaayyuu macaafa afaan Amaariffaa keessatti xibab jedheeti kan inni dubbatu. Gowwummaa waaqayyo xibabii namaarra caala jedhee dubbata. Akkamitti waaqayyo gowwummaatti yookiin gowwaadha jechuun inuma ta'a waaqayyoodhaaf. Kabiraa'oo waaqayyo gowwummaa qofa osoo hin taane dadhabaadha jechuun hin danda'ama. Kana qofa seetanii abbootii firdii boqonnaa 1:19 irratti waaqayyo warra Yahuudotaa waliin ta'ee warra xalaatota isaanii mo'atee tabbatti ol seenanii tabba sana keessaa garuu baasuudhaan dadhaban. Maali baasuu dadhaban jennaani? Taankii sibiilarraa yookiin konkolaataa sibiilaa waan qabaniif achi keessaa jara baasuu dadhabanidha. Waaqayyo akkamittiin achi keessaati sibiila taankii sibiilaa yookiin konkolaataa sibiilaa waan qabaniif waaqayyo achi keessaa baasuu akkamittiin dadhaba? Kun dhuguma hafuuraan barreeffame waaqayyootu dadhabaadha. Waliigallee ammallee waaqayyo macaafa keessa jiru kan Isaayyaas raajichaa yookiin nabiyyi Masrii Gibxii irraati amma Itoophiyaatti lukaa fi qaama qullaa deemsise. Waaqayyo Addaamiin gaafa uume birhaanidha yookiin ifaan isa haguugee qaama walii akka hin agarre taasise. Har'a nabiyyi isaa Gibxii fi Itoophiyaa gidduu waggaa 3 akka qullaa deddeebi'u taasise. Dhuguma waaqayyootu kana barreesse, dhuguma waaqayyootu kana mallattoodhaaf jedhee godhe, dhuguma hafuuraan barreeffame qullaan deemuusaa kun akkamitti gaaffiidha. Kabiraati as deebinee wadhabbii macaafa keessa jirtu yoo laalle hoo. Fakkeenyaaf macaafa warra Protestaantii keessatti kan hir'atee jira, kan Ortodoksii keessatti kan dabalamee jira, kan Kaatoolikii keessatti kan dabalamee fi kan hir'ateetu jira. Example fakkeenya yoo fudhanneedhaa jenne jechuudha macaafa keessatti. Saamu'eel 2:13 lakkoofsa 21 irratti. Lakkoofsa 1 irraa kaasee Daawitiin ijoollee 2 qaba, dhiiraa fi dubartii tokko, Tamaar jedhamti, tokko immoo Amnoon jedhama jechuudha. Amnoon jedhamu kun intala isaa kana fedheeti na dhukkuba jedhee sobee ciise, intalli akka nyaata manatti naa fidduu jedhe nyaata manatti fiddee fi jenna achitti qabatee ishee waliin ciise, durbummaa akka isheen qabdu bare. So san booddee Daawitiin dhufee mootiin Daawitii sun baay'ee kana dhagee ni dheekkamee jedha macaafni inni tokko kan warra Protestaantii. Kaan immoo as deebi'ee maal nuun jedha? Daawitiin kana dhagee hin dheekkame, ነገር ግን የበኩር ልጁ ስለሆነ የአምኖን ልጅ ነፍስን አላሳዘናትም ጀ ከነ ሁንዱም አራኩተሜቴ ወረ ፕሮቴስታንት ከት ደበለመ አፉረ ቁልቁሉዳን ከን በረፈሜ ኢሳ ከወረ ፕሮቴስታንት ሞ ከወረ ካኒቱ በረፈሜ ወሊገለ ሰከምቱ በረፈ ከን ብራቲ ሙሴን ፈከኛፍ ሴራ በቆና ለም ለኮፍሳ ዲግደሚ ለመረቲ ማል ጀዳ ከወረ ፕሮቴስታንት ፊ ኦርቶዶክስ ከን ካቶሊክ ከብራጀ ከን ጀራ ከነ ለማኒ ማል ነው ጀዱ ሲፎራን ዮካሞ ጃርቲ ሙሴን ilmas ni deesse. Museenis ani biyya ormaatti galaa ta'een hafee jedhee maqaasa Gorsheem jedhee moggaase. Gorsheem jechuun qinnifii keessatti Gorsheem jechuun maali? Galaa jechuudha jedhee kaan. Afaan warra Kaatolikii keessatti immoo maal jedhe? Mucaa lammaffaa deessee, mucaa lammaffaa isheen deesses maal jette? Eliziraa jettee moggaaftee jedhe. Mucaa lammaffaa deesse kana jettee moggaase kan jedhu eessatti keessaa kutame waaqayyo isa kan Protestaantii kanatu sirrii hafuura qulqulluudhaan barreesse moo kan warra Kaatolikii kanatu sirriidhaan barreessise yaada jedhu gaaffii nurratti kaasaa jechuudha. Kan biraati Iyyoob keessatti boqonnaa 19 lakkoofsa 26 yoon dogongoruu baadhe boqonnaa 19 lakkoofsa 26 qinnifii keessanaaf kaa'ati. Iyyoob maal jedha? Kan warra Protestaantii fi Ortodoksii keessatti ani jedhe gogaa kiyyarraa adda bahee qaamaan isa deebee waaqayyo nan argaa jedha. Afaan Amaariffaas ቅርፊቴ ተለይቼ ከአካልም ከስጋም ተለይቼ እግዚአብሔርን አያለው jedha. ከወረ ካቶሊክ ሞ ማል ጀዳ ኖ ኢኑማዩ እንግሊፍሳ ማል ጀዳ ሱመረተ ማርፍሳ ጎጋ ኪያና ደበ ቃመ ኪያና waaqayዮ nan argaa jedha. Asumatti خلص ኦኬሽ qabdeeta daqiiqaa 38 exactly 38
Okay, nabra soddomii torba jedha. Rakkoon hin jiru. Soddomii saddeetii Jechuun kiyyarra 28 irra qabee 38 ama 28 jedhee barreessa. Okay. nabra Amma soddomii gara saddeet yaada kootti kudhan dhufaa. qabde 28 jedha 15 ture. Kudhan qabe 15. 15 daqiiqaan jalqaba 15 san booddee immoo Ishi amma irraas deegaa shanitti fufishi. lammaffaa Ishee deegaa ishee mara kudha ni ture. Itti fufishi deegaa shan. Ish. Isa gahee dhaabbadhe. Ishi. Kanaafuu maal jedhee she is born another kan biraa ni deesse jedheeti kan inni dubbatu kan warra kaatolikii. Isumaayyuu whom he called Eliezer. Maqaasaas Eliezer jedheeti moggaasee jedhee kan warra kaatolikii dubbata jechuudha. Kan biraati macaafa Asteer yoo ilaalle macaafa Asteer keessatti kan warra ortodoksii fi warra protestaantii boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti kan inni fixu. Kan warra kaatolikii tokko immoo yoo ilaalle boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti xumura. Kan warra afaan Giriikiitiin kan barreeffame tokko immoo 17 boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irratti xumura. Waaqayyoon kan warra Giriikii sana hafuura qulqulluudhaan barreessise moo kan warra kaatolikii boqonnaa 16 irratti lakkoofsa 24 barreessise moo kan warra protestaantii fi kaatolik protestaantii kan jara kanaati waaqayyo hafuura qulqulluudhaan macaafni barreeffame isa kamii macaafni kam akka ta'e adda baafachuudha wallaallee jirraa jechuudha. Kun waldhabdii macaafni keessa jiru macaafni hafuuraan barreeffameera akka nuti jechuu hin dandeenye kan nu godhudha jechuudha. Kan biraati Iyyoob boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irra kan jiru jechuudha. Maal jedha afaan Oromoosaa maal jedha mandara keessatti warri du'uuf jedhan hin dhaadu warri madaanis gargaarsaaf hin dhiyyu waaqayyo garuu kadhata isaanii hin dhaggeeffanne jedha. Waaqayyo maal isaanii hin dhaggeeffanne kadhata isaanii hin dhaggeeffanne jedhe. Lessi kana ማርፋም አላሉ ከከተማውም ከገዛ ቤቶቻቸው ይባረራሉ የልጆችም ነፍስ ለእርዳታ ትጮዋለች። አፋን ኦሮሞ የልጆችም ለእርዳታ ትጮዋለች የሚል የለም። ኢቲያንሴ ከነማጃይሞ እግዚአብሔር ግን ስንፍናቸውን አይመለከትም ጀድ ከነፋን ኦሮሞ ረት ወንኑን ጀድ ማለት ዋቀዮ ከደና ሳኒን አገው ጀድ አስት ወው ነገኘ ጀድ ዮኪን እንደገፈነ ጀድ አስት ገሩ ስንፍናቸውን አይመለከትም ጀድ ኢሳ ከሚ ከነፋን ኦሮሞቲ ወረ በረሲ ተፈሮ ቁልቁሉዳን ነው በረሰሞ ወረ አፋን አማሪፋቲ በረሲቱ መጫምና ፈሮ ቁልቁሉዳን ከም በረሲ ሰከም ኢሳ ከም ተፈሮ ቁልቁሉዳ ጀኔ ፉደና ከብራቲ ዋይ መጫፈ ከነ ኤኝቱ በረሲ ዋንጀዱ መጫምኒ ኩን ኤኙ ከበረሲ ዩሂም ቤከሙ መጫምኒ ኩን ኤኙ ከበረሲ ዩሂም ቤከሙ ፈከኛፊ መጫፋ ከሙሴ ጀረሙ ሸነን ይወላለ ሙሴን አከም በረሲነ ፈከኛፍ ሁሮይት ባይብል ከጀዱ ሪቻርድ ከነኒ በረሲ ቹዳ ሪቻርድ ኤሊዮት ከነኒ በረሲ ማል ጀረሴተኒ was written by someone who lived after Moses jarreen kana shanan gaarraa kaasee dubbisuun nan danda'a dingata deeqaa kiyya akka dhumnee fi garuu boodee nagaaftan baasees nagaris as the first stage investigation is still accept the traditional that Moses wrote the 5 books but they suggested that a few lines were added here or there in the 11th century Ishaq ibn Yusho Jewish court physician of a rule in Muslim Spain pointed out that a list of Edomite kings that happened in Genesis 36 named kings who lived long after Moses who's did jede wanti inni kana dubbatamef boqonnaa 36 kan seera uumaa keessatti waa'ee mootii sana kan dubbate erga Museen du'e booddeedha namichi sun kan inni dhufe wanta sana kan barreesse Musee akka hin taane nu garsiisa jedhee seencharii amma dubbanne keessatti agarsiise sanaallee gadi aanee baay'een kan jedhan hin jiru waa'ee kana irratti yeroo kiyya gabaabsuu garuu macaafota hedduun dubbadha waan ta'eef irraa darbu booddee barbaade ragaadhaan as baasee sin agarsiisaa deemuu nan danda'a jechuudha. Kabira matsaafa Iyyoobi jechuudha. Matsaafa Iyyoobi eenyu barreesse hojii namni barreesse hin beekamu. Fakkeenyaaf Matthew Henry commentii isaarratti maal jedha we are sure that is given by inspiration of God jedhe. Thought we are not certain nuti ergiteenyaadha miti who was the payment of it nama macaafa kana barreesse eenyu akka ta'e ergiteenyaa miti nuti jedhe itti aansee eesitii taklaa heemaw namoonni beekamaa koomentarii ta'an kun maal jedhanii the author of the book is not unknown specifically jedhan
Macaafa Iyyoob kana kan barreesse specifically eenyu akka ta'e hin beekamu jedhaniiti kan jarri dubbatan jechuudha. Okay. Miti. Laaltee? Natti fakkaata. Rakkoon hin jiru. Itti fufaa yeroo Ingiliffaan dubbitu fiizishaan jettee turte. Fiizishaan jechuun maal jechuudha? Warra fiizishaanii nama fiizishaanii barsiisaadhaa ture jechuudha. Nama barsiisaa ture. Nama muslima ta'e tokkotu nama muslima ta'e turetu fiizishaanii nama murtii mana murtii warra koortii warra Yahudaa keessa dalagu tokkotu nama biyya Speen tokko seencharii kana keessa 5 seencharii kana keessatti waa'ee macaafni qulqulluu kun Yesuusin hin barreeffamne. Sorry, Museedhaan hin barreeffamne jedhee dubbatee jennaani kanarratti warri kaan immoo jechi fiizishaan jedhu boodarna gaafachuu dandeessa. Thank you. Hai, jidduutti waa'ee Musee isa yeroo ibsitu waa ibsitee fi jecha fiizishaan jedhu sammee laali. Itti deebina. Conclusion gara yaadaatti as deebi'a. Gara yaadaatti as deebina. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqabaa. Naqabee. Na bira 44 takka wal darbaa deemaa jechuudha. Ish 44 rakkoo hin jiru. Lakki na bira jira. Okay. Tole, anis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqabaa. Macaafni qulqulluun kan jedhu yoo dubbattan yoo waa hundumaa gootan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin godhaa jedha. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedha. Tole, amma gara yaadaatti as deebi'a. Macaafni qulqulluu jalqaba gara deebiisaa deebisuutti duun deebiin dura macaafni qulqulluun geggeessaa afur qulqulluutiin afur Waaqayyootiin akka barraa'e macaafa qulqulluu tokko isinii dubbisee ka'eeti achiin booddee generally yaada jiru irratti yaada kenna. Waliigalatti macaafni qulqulluun Waaqayyo dhala namaa hundumaa giddu galeessa ka godhate akka ta'uu fi nama tokkoon utuu hin taane nama baakgiraawundii garagaraa qabu. Hafuurri Waaqayyo si'a tokkocha nama baay'ee nama garagaraa haala garagaraa keessa jiru to'achuu ka danda'u yookaan immoo geggeessuu ka danda'u akka ta'ee fi nama baakgiraawundii garagaraatiin yoo diqqaate macaafa qulqulluu namoota 40 fi sanaa oliin macaafni qulqulluun barraa'eetiin jedhe. Sababni isaa dhala namaa haala keessa jiru hundumaa giddu galeessa godhachuu waan qabuuf kun yaada si jalqabaadha. Itti aansee kan jiru ammoo jalqaba irraa jalqabee Waaqayyo saba isaa wajjin yeroo dubbii yookaan ammoo marii godhu eessa irraa jalqabeeti Qaa'eliif Abeeliin irraa jalqabee jechuudha. Yeroo qajeelfama kennuufi qajeelfamni sun walit dubbataa dubbii Waaqayyo dubbata akkana jedhe Waaqayyo jedhaa macaafa qulqulluu irratti walit darbaa dhufeetiin jedhe jechuudha. Haga Museen dhufee bifa barreeffamaatti jijjiireetiin jedhu. Kun yaada jeneraaleedha kana gammaa dubbataa yaada jeneraale. Kanarraa kan hafe ammoo yeroo baay'eetti irra deddeebi'ee manni qulqullummaa diigamaa ture yookaan humnoota weerartootaatiin yookaan immoo yeroo yoo diqqaate si'a 2-3 manni qulqullummaa diigamee saamamee ture. Kanaaf bifa maramaadhaan kateetiin jedhe macaafa qulqulluu akka argatanitti macaaficha fuudhaa walitti qabaa barreessaa turan. Waaqayyo saba isaatiif barbaachisaadha ka jedhe keessaanuu fayyuudhaaf namni social life isaa psychological waa'ee sammuu isaa wajjin wal qabatee jireenya namummaa wajjin wal qabatee jireenya maatii keessa jiraatu wal qabatee kallattii garagaraatiin nama geggeessa jedhee wanta saba isaatiif hin ta'a jedhe Waaqayyo akka nama biraa bahu godhe. Kun yaada jeneraalidha. Gara tuqaalee inni kaaseetti as deebi'a. Jalqaba macaafni qulqulluun geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barraa'e ka jedhu inni hin barroofne jedhaara an macaafa qulqulluu isin dubbisaa. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoobsa 20-21 irraa Phexros akkas jedha. Phexrosin wanti caqasuu jaalladhee fi kallattiidhaan namoota Kiristoos wajjin turan keessaa tokko isa waan ta'eef jechuudha. Tokko isa waan ta'eef. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoobsa 20-21 irraa dubbisuu dandeettu. Lammaffaa Ximootiyoos. Ximootiyoosiinis waa'ee Phexros waa'ee Phaawulos irratti hiikaa garagaraa namoonni waan kennanii fi iddoo kana kallattiidhaan isin dubbisa. Iddoo amma waa'ee Phaawulosii kana jechuudha. Sababni isaa Phaawulos kallattiidhaan akka ergaansaa ergaa waaqarraa dhufe akka ta'e ergaa macaafa qulqulluudhaan kallattiidhaan walii galu akka ta'e Phexros duuka buutuu Kiristoos akka ta'eetiin jedhe waa'ee kana ifa godhee dubbateera jechuudha. Waa'ee eenyu waa'ee Phaawulosii macaafa isaa keessatti maaltu akka barraa'eeru ifa godhee dubbateera. Phaawulos Phexros jechuun duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Okay. Macaafa qulqulluu dhugummaa fi dhugummaa ta'uusaa akka itti fudhannu bu'uura murteessaa ta'an tokko ka'a. Bu'uurri murteessaa ta'an tokko ka jiru
kan ittiin dhugummaaf macaafa qulqulluu ittiin fudhanneet hin jennu tokkoffaa abboonni kakuu moofaa waldaan jalqabaa akkamitti fudhatti? Waldaan jalqabaa akkamitti fudhatti? Macaafota kanneen isa jalqabaati kun. Lammaffaa duuka buutonni Kiristoos wajjin jiran waa'ee macaafa kanaa dubbataniiru. Sadaffaa itti aanee kan jiru adeemsa adeemamaa dhufe kana keessatti maal irratti bu'uureeffamee kutaan macaafa kanaa xiyyeeffannaa keessa galee fudhatamaa raka jedhu giraawundii ittiin macaafni qulqulluu ilaalamudha jechuudha. Kan akkana ilaala. Itti aansee kan jiru isteeppii obboleessi koo kaaseen giraawundii macaafa qulqulluutiin yoo laalleet hin jennu macaafni uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 10 hamma lakkoofsa 13tti cheenii Yaaqoob isa Israa'el jedhame. Yaaqoob isa Israa'el jedhameen fi abbaa wal qunnamsiisu cheenii akkamii akka ta'e maslaaliidhaan lafa kaa'a. Ergaan jiru wanti jiru hundinuu kallattii kanaan dhufa jechuudha. Waaqarraa. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Tajaajila maaliitiin? Tajaajila ergamootaatiin. Okay, wanti kun mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokkotti illee deebi'ee irra deebi'a. Mana qulqullummaa keessatti irra deebi'a. Mana qulqullummaa irratti akkana jedheen Waaqayyo Museedhaan. Mana qulqullummaan ijaartaa teessoo araaraa waan jedhamu jira. Teessoo araaraan keessaa teessoo araaraa kana gubbaa irraa namootu ergamoonni lama akkana gamaa gamaan dhaabbatu anammoo gubbaa irraa ergamoota lamaan gidduudhaan sitti dubbadha jedheen. Cheenii ittiin dubbatamu jira jechuudha. Mul'ata tokko tokko irratti immootu kun mul'ata Yesuusiti jedha. Kan inni eenyuun irraa argate? Waaqayyoon irraa argate. Inni immoo ergamaa ofii ergee Yohaannisitti beeksise jedha. Kun cheeniidha jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Amma kaleessa ergaan ka dhufu kanaaf maal jechuudha? Waaqayyoon irraa karaa Kiristoos, karaa ilma isaa tajaajila ergamootaatiin nama hundumaa biraan baay'ee jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma gara macaafa qulqulluutti yaadota inni kaasetti deeba. Daqiiqaan koo waarningi naa kennita, mallattoo naa kennita yoo daqiiqaan gara dhumaatti dhufe. Tuqaalee obboleessi koo kaase keessaa quraanni akkana natti himaa jedhe jalqaba. Quraanni kana jedhee waan natti himuufi jedha. Macaafni qulqulluun ammoo Kiristoosiin booda ergaa inni kenneen ala kaleessa illee irra marachuuf yaalleerra isaan ala dubbiin waan ittiin dhala namaatti dubbatu afaan Yesuusii ta'ee nama dubbatuun alatti gabraan tokko illee hin jiru. Kanaaf macaafni macaafa qulqulluudhaan waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Kiristoosii kan mormu seexana jedha. Kiristoos afaan ofiitiin gaafa Phexros ati du'uun qabdu dhiphachuun qabdu duutee du'aa ka'uu qabdu jedhuuni seexana nana gara booddee kootii deebi jedheen. Phexrosin jechuudha. Kanaaf dhugaa kana ka dubbatu hundinuu akka Phexrosii yaada namaatii fi yaada seexanaa ka dubbatudha jechuudha. Tuqaa tokkoffaa. Tuqaa lammaffaa. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti ammoo maal jedhaa? Eenyuun sobduun jedha. Nama Yesuus Kiristoosiin ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree jedhee keeti namni abbaa fi ilma ganu mormituu Kiristoositi jedha. Kanaaf waliigalatti ragaan quraanaati jette ilmummaa Yesuus Kiristoosii waan ganuuf abbaan abbaa akka ta'e waan ganuuf doktoriinii mormituu Kiristoositi jechuudha. Ragaa macaafa qulqulluu madaalu miti mormituu Kiristoosii waan ta'eef soorsiiyyuu isa waan ta'eef waa'ee macaafa qulqulluu madaalu kiraateeriyaa sanuu keessa hin danda'u. Kabira mala waaqummaati. Amalli waaqummaan nati jettee tuqaalee baay'ee kaafte fakkeenyaaf dubartiin jettee qullaas oofaa dubartii sirraa fuudhaa. Macaafa qulqulluu keessatti waan ni adaba nama adabuu gaafa barbaadu kallattii ittiin barbaadeen adabuu danda'a. Kun dandeettii waaqaati. Si ijoollee kan keetiin gaafsi adabu ijoolletu miidhamaafi miti. Baay'ee akkana amanna. Namni du'e jechuun bada jechuu miti. Du'a booda jireenyatu jira jennee amanna. Gaafa waan ni fedha ofii barbaade macaafa qulqulluu keessatti raajii Hisqiyaas jedhamutu jira. Hisqiyaas namni jedhamu kuni hinduutaa jedheen waan ni. Hinduuta jennaani kun lakki du'uun qabu jedhee Waaqayyotti boo'e. Jennaan guyyaan dabalameef. Guyyaan dabalameefi jennaan du'a salphinaa du'e. Guyyaa Waaqayyo jedhe uduu boqatee jiraatee eebba ture isaafillee. Kanaaf walumaa galatti. Mallattoon akka isin jedhee akkuma dura dubbadhe kanaaf walumaa galatti. Kiraateeriyaa amala Waaqaa jedhu kunneen wamaa gadi ni hir'isu. Akka godhuu barbaadetti godhee abbaa adabuu barbaadeen adaba. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti akkana jedha. Garbicha kiyya Nabukadanaatsooriin isinitti erga jedha. Nabukadanaatsoor garbicha Waaqaatii miti. Nama isa falme keessaa tokko isaa. Garuu Nabukadanaatsooritti fayyadamee saba ofii adabuu barbaade jechuudha. Tuqaan lammaffaa waldhabdee jira jette. Waldhabdee macaafa qulqulluu.
wal dhabdeen seetaappii macaafa qulqulluu keessatti waan biraatiin madaaluu waan barbaadduuf waan biraatiin madaaluu waan barbaadamuuf wal dhabdeetu jira jedhamuu danda'a. Giraawundii tokko kaa asirratti giraawundii tokko kaa namoonni yeroo afaan hiikanii afaan fakkeenyaaf kanarratti appirisheetii kasi godhu fakkeenyaaf dhimma quraana irratti appirisheet ka godhu waan qajeela ta'e qajeela jechuun baay'ee barbaachisaadha. Ruutii san qabatee namoonni afaan san akka baratan godhuuf yaaluuni qajeela garuu jecha Kiristoosii faalleessa kunillee namni hundinuu afaan ittiin dhalateen maal godhuu qaba dhageeffachuu qaba lallabuu qaba. Hiikkaa keessatti dogongorri jiramu hin jira. Waaqayyo garuu ijoollee isaatiif waan fayyinaaf ta'u takkallee irraan hidhisu. Inni biraa eenyu akka barreesse hin beekamudha. Eenyu akka barreesse hin beekamudha kan jette booda to the point deemaa dhufna waan ta'eef. Daqiiqaa yoo jiraate naa kenni booda to the point deemaa dhufna waan ta'eef. Eenyu akka barreesse hin beekamu. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni barreessanii macaafa qulqulluu soorsiin isaanii ebalu barreesse jedhamee kililii barraa'ee jira. Macaafa qulqulluu keessatti macaafota jedhamee maqaan dhaamee kanonaayisidii kan hin taanes jiru. Maqaan dhaameera garuu kanonaayisidii ta'e hin jiru. Jiru macaafni akkasiillee. Kunneen hundinuu adeemsa rakkoo keessa waldaan darbaa turte. Waldaan bittinneeffamaa, ijoolleen ajjeefamaa. Ijoolleen waaqayyoo ajjeefamaa, macaafni qulqulluun gubataa ture keessatti wantoonni akkanaa uumamaniira. Garuu still now waaqayyo amanamaadha. Dhugaa isaa iddootti eegee namni hundinuu baruudhaaf ittiin fayyuudhaaf dhugaan gayaa ta'e macaafa qulqulluu keessatti barraa'eera. Kan san dubbachuun barbaadu kan qajeelaas maa dubbadhu. Kana ragaan nuuf kaa'u waaqayyo kaleessallee isuma adhallee isuma bara baraanis isuma sana jedha. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 13 lakkoofsa 8 irratti immoo maal jedha? Yesuus Kiristoosis kaleessas isuma adhas isuma bara baraanis isuma sana jedha. Kanaaf walii galatti. Konkuluujiin amma dhiyeessite hundinuu an akkanatti waan mara natti hin fakkaanneeyyu yeroo akka yaadaatti jechuudha. Akkuma kaateen kallattii atirra kaafteetiin jette loojikalii macaafa qulqulluu madaalaa ta'uu osoo hin taane analaayisisii riserchii wayii irratti kennamu fakkaata. Riserchii irratti kennamu fakkaata. Kun akka yaada kiyyaatiiti. Kanaaf walii galatti macaafni qulqulluun geggeessaa hafuura waaqayyootiin kan barraa'e. Garuu afaan namaatiin kan ibsa. Miira namaatiin namni kan ibsedha. Namni kan barreessedha. Fedha waaqaati jechuun hafuura waaqayyootiin geggeeffame jechuun maal jechuudha? Hafuurri kenna hafuura isaa wajjin walii galee jechuudha. Yaada waaqaatiin jechuudha malee jecha waaqaatitu liiteralii waaqatu barreesse jechuudha. Liiteralii kan barreesse eenyudha? Nama. Akkamitti barreesse? Kaayyoo isaa irratti yaada isaa irratti. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee waa'ee weedduu caalutti kaa'ama. Waa'ee weedduu caalu jechi takkattiin kawaadhi uume namaatiif ka ta'u jechi kun qaanii jechi kun akkas ka jedhamu hin jiru nama dhossaatti waan kana qaanii kana gochuu bareetu qaanaa yoo ta'een alatti iddoo ofiitti waan qajeelaa ta'edha. Mudaa takkatti kan hin qabne jechuudha. Sanirra marachuun hin danda'amu. Kanaaf walumaa galatti himannaan macaafa qulqulluu irratti dhiyaate kompiliitilii sammuu mormituu Kiristoos isa jennu isa abbaaf ilma gana jennu isa yaada namaa fi yaada seexanaa jedhee Kiristoos dubbate irraa ka maddedha. Yaada kiyya kun yaada akka ofiitti badheetti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gara keetti deebisuuf obboleessa koo yaannoon ati dhiyeessite iskoolaarota baay'eetu dhiyeessa. Riisarcheroota baay'eetu dhiyeessa. Dhugaan jiru garuu kakuu moofaa keessatti illee kakuu haaraa keessatti illee Kiristoos akkana jedhe macaafotan qortuu jedhe Kiristoos yeroo dubbatu. Macaafotan qortuu isaan waan jireen argattan isiniif fakkaata. Isaan hundinuu waa'ee koo dubbatu jedhe. Waa'ee eenyu? Waa'ee Yesuus Kiristoos jechuudha. Waa'ee Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf waa'ee isaa kan hin dubban keessaanuu waa'ee isaa gaafa jedhu inni ilma waaqa jiraataa akka ta'e jechuudha. Waa'ee koo gaafa jedhu ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe Kiristoos yeroo dubbatu. Gaafii duuka buutota gaafate achiin booddee immoo eenyu naan jettu jedheen. Ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jennaan maal jedhe Yesuus kan abbaa kiyyatu sitti hime jedheen. Kanaaf Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka hin taane maddi dubbatu hundinuu madda eenyurraa maddedha? Seexanarraa maddedha. Kanaafidha gammoojjitti Kiristoos hin gaafa gaafatu yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate jedhaa gaafii kaasaa ture. Sababni isaa pooyintii tan akka inni ganu waan barbaade. Adhallee namoonni mormituu Kiristoos ta'an maal jedhaa gaafatu? Kiristoos dhuguma ilma waaqayyooti? Ilma akkamiiti? Pooyintiin namni akka shakku barbaadan akka inni ilma waaqayyoo ta'e waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara macaafa qulqulluutti tuqaalee ati kaafte hundumayyuu
waa'ee qullaa deemuu, waa'ee qullaa si dhaabuu, waaqayyo haadha manaa kan kee fuudhuu kana jedhu hundinuu waanni murteessuu barbaade. Akka godhuu barbaade hundumaanuu qajeelaadha inni. Wanti inni godhe hundinuu qajeelaadha. Yoo akka duutu si godhes qajeelaadha. Yoo akka jiraattu godhellee qajeelaadha. Murteen isaa dogongora takka ittiin qabu. Haadha manaatii miti ijoollee kiyya irratti. Daawit keessatti yakka inni hojjeteef ijoollee isaatu adaba fudhate. Waan dhimi sababni isaa ijoolleen isaa miidhaman jechuun okay, thank you. Xumuradhu jecha kee. Ijoolleen isaa adabaman jechuun ijoollee isaanii badan jechuu miti. Kabaduun badaa kaan achi kaa itti fufna dhiifama eebbifame. Thank you. Thank you galatoomi. Egaa wanti naasaa jiru kun yoo dhugaa taate rabbiin qalbii namarra naaf haa ka'u. Yoo kijiba taate moor qalbii isaaniirraa rabbii haa fuudhu nama qajeelchuuf malee jal'isuuf dubbataadhaan jiru. So mata dureen wantoota ani dubbataa jiru kanarratti obboleessa keenya deebii barsiisaa Tibbeessoo waan inni kennaadhaa ture. I think yeroo amma dubbatu akka waan waa'ee Yesuus Kiristoos waaqa miti mariitti dhufne wayiitti dubbataa jira. Irra caalaa waa'ee Yesuus Kiristoosiin waaqummaa gochuuf haasaa jiru malee waa'ee macaafni qulqulluu dhuguma hafuuraan barreeffamne kan jedhu irratti argaan jiru. Kan biraa Phexros kan irra kan jiru tokko fideera. Kan biraa Ximotewos 2:21 irra kan jirullee fidee jira. Isanuma iyyuu Yohaannis 1:4 irratti maal jedha yaa michoota koo warra hafuuraan dubbanna jedhan hin amaninaayyu yoo dhuguma jarri waaqayyoo biraa kan dubbatan taatan qoraa laalaayyuu jedhe. Ammoo Phexrosin ati kaastee fi akkasuma Ximootewosin ati kaastee yeroo kan barreessanii macaafuma kana iyyuu kan yeroo gaaffii kaafne macaafa kana yeroo itti barreessanii macaafni nama dubbataa jiru wal arguu dhiisuudhaan hin mala san ilaala dhumarratti gaaffii deebiirratti wal ilaaluudhaaf deemaa jirra. Haa ta'uti kan biraa wanta ati dubbattu kun waaqayyo irraa waa hir'isa moo hin hir'isu inni hir'isaaf hin hir'isumtu waaqayyo irraa tobban barbaade halkanii guyyaa dubbataadha ture wanti hir'atu tokko hin jiru garuu macaafni kun waaqayyo hafuura isaati wanti kun hin barreeffamne inni barreessaa kana hin barreessisne hafuura waaqayyootiin jechuun waaqayyo walii galamee hafuura waaqayyo tokko taa'amee tette waaqayyo harka tokko taa'ame waaqayyo waan gaarii akka barreessan malee waan hin taane akka barreessan akka inni hin eeyyamne abdiin qaba. Kabiraati ani macaafa qulqulluu kana eenyu barreesse waan jedhu irratti wanti dubbataa jiru macaafni kun eenyu akka barreesse hin beekamu taanaan hafuuraan barreeffame jechuun akkamitti danda'ama fakkeenyaaf akkuma amma jetteyyuu beektonni gaarii hedduu irratti dubbataniiru riisarchii irra deemsaniiru jette. Riisarchii irratti godhan irratti fakkeenyaaf macaafni kun macaafa Farhaanii ta'uudhaa baannaan Farhaan maaliin barreesse waan jedhu akkamitti hubachuudhaa dandeessan akkamittiin hafuuraan barreeffame itti nama macaafa barreeffame eeggan beekneeti. So hafuuraan barreeffame jechuudhaaf jalqaba nama barreesse beektee kaade hafuuraan barreeffame jechuu dirqama namatti ta'a jechuudha. So ittiin fufa kan naaf irratti. So waa'ee macaafa Iyyoob sila isiniin jedhe irratti macaafa Iyyoob kana akka inni hin barreessine ammas ayitoorii kana eenyu akka ispeesifikaali hin beeknu jedhanii isinii mira kana irratti wanti jedhu dubbatan Isaayyaas 42:1 irratti fudhatanii maal jedhani kana booddee Iyyoob deebisee waaqayyo waa inni dubbate Isaayyaas kana jedhee waan inni dubbataruuf Isaayyaas akkas godhe gaafa jedhu waa'ee isaa dubbataadhaan jira akkuma Museen du'eera awwaalameera bakka kanatti akka waan dubbatutti jechuudha. Kan biraa macaafa faarfannaadhaa jechuudha. Faarfannaa irratti maal jedhaa Estiiti Taklaayimaan .orgaanizim maal jedhanii warri kun warra beekamoo Gibxii keessatti sirriitti waa'ee macaafaa adda baasanii beekan jechuudha. Yoo dhumarra nagarsiisadhe yeroo naa kenni tokko tokkoon baasee ragaa amma dubbataa jiru wanna isiniin jechuudha an danda'a. Maal jedhaa Why Davidin gaafa dubbatu yookiin immoo waa'ee faarfannaa kana gaafa dubbatee jedhu some have said that the books saying a psalm of David may not mean that David is the author of the psalm but rather than author wrote this book in spirit and style of who prophet of David. Wanna kana kan barreesse dhaasaa miti garuu moo namni macaafa kana barreesse akka eenyutee akka Daavidiin ta'etti barreesse wal fakkaatee kan inni barreesse kan inni dubbatutti jiru jechuudha. Kan ammoo kan jarri fidan eessarraa fidan jennaan jarri kuni ragaan jarri fudhatanii history of Bible from Genesis to present of day kan jedhu kan namoota meeqan barreeffame macaafni kun jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Steven Miller hin beektaani warra beekamoodha macaafa hiikuudhaan sanarraa page 36 irraa kan fudhatame jechuudha. Kana inshallah booddee ammas barbaadde baay'ee agarsiisuu danda'a. Kabraati macaafa Iyyoob jechuudha. Macaafa Iyyoobiin some scholars have said that the author of the book is not one person but 2 and 3. Nama tokkoof lama jedhama sadii barreessedha malee nam tokko dhameeyyuun amanamu si jammir macaafni kun jechuudha. Macaafti kam jennaan macaafni Isaayyaas jechuudha. Afwan macaafni Isaayyaas. They explained this by the fact that the name Kiros namicha Kiros jedhamu I think afaan Oromootiin Kiroos immoo maal jedhee kan barreeffame namichi sun mootii sun yeroo inni dhalate kan inni
Isaayyaasiin booddee ture namichi kun kan Isaayyaas keessatti dhufe wanti kun dubbatame wanti kun namicha kanaa booddee kan barreeffame Isaayyaas booddee barreeffame jechuudha. Kanaaf wanta kana Isaayyaastu barreesse hin jedhamu jedhaniiti kan jarri dubbata jechuudha. Kan biraa Matsaafa Yoo'eel irratti wiinoo jedhan kan immoo kan jedhu Teedroos namoota jedhamanii jechuudha. Matsaafa Kooptikii irraa fudhataa jira. Kooptikii commentary irraa fudhataa jira. We know nothing about this prophet except what is mentioned in the books. Waa'ee namicha kanaa tokkuma tasayyuu ta'ee hin beeknu jedhanii kan jarri dubbatan jechuudha. Intama siin jechaaru Kooptik commentary dha kan jechaa jiran. Kabira kakuu haaraa keessatti kakuu haaraa Maatiyos Wangeel eenyutu barreesse yoo jenne Maatiyos Wangeel bara inni barreeffame irra caalaan irra wal dhaban beektotni isaanii akkasumallee inni barreessuudhaafillee ragaan tokko lafa hin jiru. Ragaan jarri lafa kaa'amee bi booddeerra inni ekelee yoo jedhee warra ekelee sanarratti deebii kennuudhaaf hin deema. Namoota jaarraa lammaffaa keessa jiran warra akkasiitu Maatiyoostu barreesse jedhee dhufee kana dubbate malee namni Maatiyoos akka barreesse jaan argee dubbate tokkodha hin jiru jechuudha barbaade. So kanaaf immoo wanti ragaa nuu ta'u Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti wanti jiru Yesuus Kiristoos Maatiyoos namicha isa qaraxa muru kootu na duukaa bu'i jedhee yeroo waa'ee nama tokko dubbatu by person singularidha yeroo dubbatu maal ta'e jechuudha. Namni sun Maatiyoosimti kan barreesse waa'ee Maatiyoosii kan dubbataa jiru nama wayitu nu tarrakaa jira waa'ee isaa tirriktii nutti himaa jira jechuudha. Kana waliinuu wanti jarra asirratti dubbataa jiran dhaloota Yesuus Kiristoosiin gaafa nu dubbatan seenaa nutti himaa jiran malee hafuura qulqulluudhaan waan jireenyaaf nu ta'u nutti himaa jiran seenaadha kan argannu macaafota hedduu keessatti jechuudha. Waliigallee kanarratti maal jedhaa namni Habiib Sa'id jedhamu peejii 45 irratti Habiib Sa'id jechuun mana garaachila warri Gibxii afaan Arriffaatiin maqaafatanii garuu basina malakoota Ameerikaa irratti PhD isaan nama fudhatee Yuunivarsiitii Oxford irraa ba'e namichi kun maal jedhaa afaan Arriffaatiin kitaaba inni barreesse keessatti waa'ee seensa macaafa isaa irratti maal jedhaa al-madkhalul kitaabul muqaddas seensa macaafa qulqulluu jedhee koomentarii inni kaa'e irratti akkas jedha. Kutibat bashaaratu mattaa dhiifama waan ta'e naffide wanna gochuun qaban fakkaata asirratti godhe. So كتبت بشارة متى في مدينة أنطوكيا كم بريفمتي وانجيل ماتيوس مدينة وكم مقالة أنطوكيا كيسة بريفمتي هذه بيد زعيم من زعماء كنيسة جد كان قالوا كان إني بريفمي نمتشم وإيكي تكتم بيت كريستاني كيساتي مقاكرة تبقافة مالي ماتيوس إسا برتا سنامي كان بريسي ولم يذكرون لنا مقانو في الأهم تاريخ اسم الكاتب الحقيقي مكانه بعد أن كان بريسون إنه كده نفلفن كوام نجد ولكننا ننقره ندعوه متى ما توجد نوامنا ما نب جنانه نالو وهو اسم الذي عرف به هذا الإنجيل مكاتب منقلكم بيكم يوانتم وانقشون عندينيو كانوا أنفر أن نتمالي هم بيكنو جديتي دبته جتشورا كنافي أما سلي بكبر رتي مال جده أما متى فلا موتيوس كون جده كان إني فرته كوبي بيستي قديتي إنيو رادي Maarqos irraati. Banagaraachin laay Maarqos irraati keeyyatoota 100 Maarqos ka barreesse 100 fi 65 akkasi wangeela keeyyatoon inni barreesse. Sana keessatti 100 copy paste kan godhamedha. Copy paste godhee Maarqos irraa fidee barreesse malee ofiisaati afura qulqulluu waan barreessu kon qabaatu kun morragaa na biraatti jirtu jechuudha. Copy paste godhe jedhee kunoo dubbatuutti jira. Maal godhe Maatiyos irraati fudhate malee waan biraadhaa miti jedhee fuula 222 irratti dubbataa jechuudha. Ammallee birds of mercy kan jedhu irratti dhaloota Yesuus Kiristoos seenaa isaa kan dubbatu keessa irratti Haymon Brood waalaikum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haymon Brood namni jedhamu maal jedhe seetanii macaafa kana iskoolaaronni akka jedhanitti namni barreesse tokko hin beekamu jedhan. Garuu ammoo maal godhe reejennani Matthew is dependent upon Mark jedhe. Inumayyuu Q fidelii kennameefi qubee kennameefi Maatiyos inni kan hirkatee barreesse Maarqos irratti hirkatee barreesse malee akkanii miti. Luqaasitti nan dhufa Luqaasis sanitti hirkatee barreesse malee ofii wanti barreesse tokkodhaan hin jiru jechuudha. So maal jennaan Maatiyosiin wanni inni hafuuraan barreesses hin jiru inni barreessuun isaas hin beekamu akkuma maqaan moggeettimu akka jedhametti iyyuu innuu Maarqos irratti dipendi ta'ee barreesse malee hafuuraan wanti barreesse tokko hin jiru jechuudha. Wangeela Maarqosiin yoo laalle wangeelli Maarqos maal jedhaniini Teedroos akkuma siin jedhee Kooptik Baayibilii warra irratti koomentarii kennan irratti maal jedhee some scholars attempt to attribute the gospel of Mark the apostle Peter yookiin Petros jechuudha wanni inni barreesse Maarqos wangeelli isaati yookaan lallaba isaa barreesse takka immoo hiika Petros inni lallabaa ture sana hiikee barreesse nuu hiiki uummanni jennaan malee inni ofiisaatiin barreessine lallaba Phexrosiin barreessaadha ture kan barreeffame immoo Phexrosii fi
Phaawulosiin waliin deemaa ture waan taateef lallaba Phexrosiin barreesse malee ofii isaatii Maarqos hin barreessine jedhanii lafa kaan beektonni. Maarqos miti jalqaba iyyuu macaafni barreeffame dheemee amnamu Maarqos. Maarqos immoo lallaba Phexrosiin barreesse jedhanii kaa'uu jechuudha. Kanammoo kan argattu seensa kooptiik koomentarii jalqaba isaarraa seensa introdakshinii isaarratti argattaa jechuudha. Kabiraati maal jedha afaan Arabiffaatiin yeroo Qiddiis Ireeniyoos Qiddiis Ireeniyoos hin beektaa? Ireeniyoos hin beektaanii booddee dubbanna waa isaa nan dhufa waan taateef jedha. Annahu kutiba ba'ada istishaadi Qiddiis Phexros wa Phaawulos. Phaawulosii fi Phexros erga du'anii yookaan wareegamanii booddeedha wanti kun kan barreeffamee jedha. Kan barreeffame. Haa ta'u iyyuu malee maal jedhee haawala ba'adu diraasiyyuun namoonni iskoolaaronni tokko tokko akkas jedhanii yookiin riisarchanii tokko. Injiil Maarqos ilaa Phexros rusul. Wangeelli Maarqos barreessee kan Phexros mutatalli'iina ilaa Qiddiis Maarqos kakaatibii au mutarjimiin. Akka zim jedhee lallabanni barreesse yookaan immoo hiika isaa barreesse malee inni ofii isaatii barreesse jedhanii lafa hin kaa'an jedhee dubbataa jechuudha. Kabira gadi siqee maal jedhaa? Phaaphiyaasis namni jedhamu jechuudha. Phaaphiyaas akkuma wanneetutti afaan Arabiffaatiin kan kaamerraatti sii dubbadha. Phaaphiyaas Asqafiin kunis maal jedhe? Inni kan inni barreesse Maarqosiin kun wangeela kan Phexrosiin lallabaa ture barreesse. Garuu jedhe waa sadii kaa'e. Tokko jedhe seeraan hin barreessine jedhe. Lama tartiiba ittiin goone jedhe. Tartiiba ittiin goone jedhe. Tokkommoo sana keessaati maal jedhe numaayyuu wahoo lam yasmaa min rabbu inni waaqarraatii hin dhageenye jedhe. Garuu immoo jedhe tarjamaani Phexros tokkoffaan Phexros irraa barreesse lamaffaa fakata ba'u bittiqqaa sirriitti tolchee barreesse. Garuu lam yaktum bitartiib yookiin binnizaam seeraan tartiiba godhe immoo hin barreessine waan Phexros irraa dhagahee barreesse jedhe. Sagaleen kun jira na biraamoo isa biraati. Na dhagaarta? Na dhagaarta? Okay, gidduutti dhaabbatee turte saniif. So, kanillee Maarqosiillee akkuma kanaa jechuudha. Asirree Luuqaasiin immoo yoo ilaalle Luuqaasiin maal jedhu akkuma silasiin jedhee kitaaba maqaan isaati daliilu kitaabil muqaddis kan jedhu ragaa macaafa qulqulluu kan jedhu irratti jechuudha. Macaafa kana Abbaa Isxifaanostu barreesse jechuudha. Warra kooptiikii irraati kunis kan fudhadhe maal jedhu lam yaktub Luuqaa injiilan. Luuqaas injiiliin hin barreessine bal kataba bikulli tawaadic riwaayati al-ahadiithi likulli bitathbiiti talmiidhi min iimaan. Kan inni barreesse kan Maarqos irraa kan ta'e sanarraa kan fudhate sanada barreesse malee waa biraadhaan inumaayyuu immoo jedhas deebi'ee immoo kan inni barreesse seenaa namarraa dhagaheedha. Akkuma inni boqonnaa tokko lakkoofsa tokko haga afur irratti kan jiru akkasumallee hojii ergamootaallee boqonnaa tokko lakkoofsa qoraa kaasnee jennu Teefiloosiif ergaa gaafa barreessu tokkoffaa nama dhuunfaadhaaf barreeffame Luuqaas. Isiniif hin barreeffamne yookiin addunyaa kana barreeffame nama dhuunfaadhaaf dabdaabbeen barreeffame. Gaafa nama dhuunfaaf barreessu iyyuu jedhan nama dhuunfaa kana gaafa barreessu dabdaabbeen kuni qorateeti namarraa seenaa barreesse malee wanni inni hafuuraan barreesse tokkodha hin jiru. Maaliif jenna akkuma warra ijaan arganii fi ardhahanii irraa qorannee isiniif barreessine akkuma jedhutti. Eessaraa qoratee dhufee dingatoo keessanii booddee waliin itti deemuudhaan dandeenya. Kanaafuu Maarqos illee wangeela isaa sanarraan barreessine inumaayyuu immoo macaafa Maarqos kun Luuqaas kun Maarqos irraati innis kan inni fudhatee koppii godhe koppii peesti godhe eessatti godhe hojjette si garsiisuu danda'a booddee yeroo naa kennite bakka jarree Maarqos irraa fudhatan Luuqaasis Maatiyoosis qopheessi jira waan ta'eef si garsiisuudha nan danda'a jechuudha. Tole itti aansee maal jedhee kan amma siin jechaa jiru fuula 195 irratti jechuudha. Itti aansee maal jedhee المدخل إلى كتاب المقدس كان جرو حبيب سيد نبي سين جري أما PhD كبا سلمان كوتي رتي كان سين جري واسم المؤلف لم يظهر في أي من سفرين وان لوكاس يكون إنه كبر رئيسه ورا برئيسه وانجيلو كان لما كان سوجير كموتا في سنة كيسة تقول إذا قول أمين برئيس من إنه كبر رئيسه هم بيكونوا جد ولكن من ذو القرن الثاني جرو جارا لما فاكيسة تجري جارا لما فاكيسة ينسب التقليد هذا السفرين إلى لوقا جارا لما فابودي أجر لوكاس تركيسان ماله سندرو وانت كسيدا هنجرو تري مكان سيفا قلارا هنجرو جد ولم يكن لوكاس هنتاني جد مال برتا يسوس الرا هنتاني أما اللي مكان لوكاس كان بريسه زوما كنيسة تقو كم منا چرچي منا والداك يسجر تقو تو مكان كان مقامة ماله إسد آمي تيجر لأنه اسم اقترن دائما بمن كان أعظم منه شأنا مكان كانت نمتشي كان مقافة في namni Luuqaas jedhamu isarraa akka caalu way bakka kan qabu way godhatee sanatti moggaase malee Luuqaas macaafa tokkollee hin barreessine jechuudhaan dubbata. Kabira history of Bible from Genesis to present of day akkuma siin jedhe irratti jechuudha. Maal jedhe seete
ولقد استخدم لوقا جد لوقاس مچا سباسيست اگرسيس بودي يو دقيقه نور دبلمه دقيقه كون قمنا نفكاتا ما جد لوقاس مچا بكن اني فيدمه جد مثله ومثل متى اكو ماتيوس ماركوس را فرتي كوبي بيسي غوري مالي وابرادا متي جد انجيل ماركوس مع اضافه ماده من عنده واتكتكو برات دبليتي لوقاس را فرتي دبريس مالي واتكو متي جد خلاص وكان نبريسنا اكو مسين جد يو لوقاس بكونا تو لوكوسكو حاجه فرت جرو يا الفاتا في جالتما تيفلوس واي دبي نجدت راوتمه كنا نموني باين اوديسو يالانيرو كناس immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabanii duuka turan ija isaaniitiin kan argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti anis immoo dubbii kana jalqaba isaati jalqabe keessa lixee qoraa waanan barreesseef qoratee barreesse jechuudha. Kun history jechuudha waan tokko qoratee kan barreessu jechuudha. Kan biraa wangeela Yohaannis daqiiqaa nan qaba. Dhumateera almost. Okay, ish. 14. Okay. 59 irraa qabee amma 14. 15 jechuudha. Tufayyi. Okay. Baay'ee gaariidha. 14 irraa naa qabdaa. Okay. Asirratti namoonni asirra jirtan akka dhageettan ragaan amma dhiyaate hundisaa riisarchii namoonni dhuunfaa bakka bakkatti godhan kan macaafa qulqulluudhaan deeggaramee macaafni qulqulluun kana jedha. Macaafa dhumarratti macaafa qulqulluu kan dubbifte waa'ee Luqaasii anillee isatti dhufa waan ta'eef. Ragaa dhiyaate hundumaa akka ani fudhanne atillee beekta. Kanaan durallee namoota iskoolaarota koomenteroota kanneen akka anillee fudhanne beektaati. Sababni isaa koomenterii waa'ee waaqummaa irratti meeqa barreessaniyyuu hin fudhadhu waan ta'eef. Kan odoo beektu dhiyeessite. Sababni isaa ragaa dhatamma dhiyeessite kan anaaf vaanuu takkatti illee hin qabu. Sababni isaa ragaa macaafni qulqulluun akkana jedha jennee hin dubbanneen alatti kamiinuu raga jedheen fudhadhu akkuma ati dubbifte si dhageeffadhee akkasumas si accept si godha. Ragaa marii macaafa qulqulluutiif bu'uura tokkollee ta'uu hin danda'u. Personal researchidha. Personal research ati barbaaddu research hojjettee achiin booddee yoo barbaadde posti gochuu dandeetta, yoo barbaadde publish gochuu dandeetta, ati ammoo isuma fuutee ragaa naa dhiyeessuu dandeetta. Kanaan ala waan barbaaddu ati dubbifte kun na bira gatiin qabu isa akkasii zeeroon naa baay'isa. Okay, gara namoota dhiyeesseetis dhufu. Gara namoota dhufteetti dhufu. Ragaan okay. Macaafa qulqulluu irratti mari'anna jenne maalidha? Macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu keessaa akka Maatiyos hin barreessine. Kunoo Maatiyos hin barreessine jedha bakka kanatti. Luqaas hin barreessine. Kunoo Luqaas hin barreessine jedha bakka kanatti. Jettee naa fidda taanaan akkasitti kadeemnu malee riisarchii namni biraa dhiyeesse an takkatti illee fudhadhu san zeeroon na baay'isa. Garuu ragaa waan wessii kennuu barbaada. Yeroo baay'ee macaafa Phaawulos irratti akka waan Phaawulos nama akkasii ta'eeti qoosaatu dhiyaata. Kuwwan waan gatiin hin kaafneef sanii irra dubbadha deebi'ee. Akka macaafni Phaawulosii fudhatama qabu Phexros yeroo dubbatu lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 15 jalqabee amma lakkoofsa 17tti isin dubbisa dhageeffadha waan Phexros jedhe waa'ee macaafa Phaawulosii akkana jedhee dubbate. Gooftaan obsaan isiniif danda'uusaa fayyinaaf karaa isiniif kennuu isaatti lakkaadhaa. Obboleessi keenya Phaawulos jedha. Obboleessi keenya Phaawulos inni jaallatamaan ogummaa Waaqayyo isaaf kenne waa'ee isaatiif isiniif caafeera jedha. Eenyutu dubbataara kana? Phexrosu dubbataara. Phexros jechuun ammoo nama Kiristoos wajjin turedha. Nama ulfina isaa argedha. Yaadaan naa qabadhu isa. Inni jedhe ergaa isaa hundumaa keessatti jedhee barreesse. Sababni isaa macaafni Phaawulos barreesse Phexros ifa dura akka ta'e kanaan dura dubbataa ture waan ta'eef. Inni ergaa isaa hundumaa keessatti waa'ee dubbii kanaaf yeroo caafu akkuma kana in dubbataa. Ergaa isaa keessallee wanti hubachuun isaa nama dhibu tokko jira. Underline this. Kana yeroo gajjala muraa. Sababni isaa kanarra yaadni biraa waan kennamuuf kanarra guutee yeroo tokko akkana jedha. Isaan kanas warri wallaalonni jedha. Waan Phaawulos jedhe kana. Warri wallaalonni warri waanuma argan qabanii gadhiisanii akkuma caaffata qulqullaa isa kaanis jal'isanii badiisaaf akka isaanitti ta'utti hiikkaa isaa hin micciiru jedha. Akkuma maal micciiran? Akkuma macaafota kan biraallee micciiran sagalee Phaawulosii kanas
micciiranii gara biraatti geessu jedha. Ayyaana gooftaa keenyaatti jedhee lakkoofsa 18 irratti lakkoofsa 17 isin garuu jedha 17 irraa. Isin garuu michoota koo jedha Phexros yeroo dubbatu. Isin garuu michoota koo isa kana duraan dursitanii beektaniittu. Kanaafis irraa kaachuu warra seera Waaqayyoo hin eegnetti fudhatamtanii sokkitanii isa jabeessitanii qabattan irraa akka hin kufneef of eeggadhaa jedha. Kanaaf maal godhaa? Of eeggadhaa jedha. Ergaan Phaawulos kallattiidhaan ergaa Waaqayyo kenne akka ta'e Phexros mirkaneesseera jechuudha. Kanaaf Phaawulosiin irratti akkas jedhamaa inni jedhamu kiraateeriyaa macaafa qulqulluutti ilaallu keessaa waldaan jalqaba akkamitti fudhattu jedhu kiraateeriyaa tokko waan ta'eef. Okay, isa lammataati. Gara Maatiyoositti dhufa. Macaafni qulqulluun Maatiyoos yeroo barreessu Maatiyoos tokko qofa miti macaafa qulqulluu keessa jiru. Maatiyoos inni duukaa baatuun jira. Maatiyoos biraa jira macaafa qulqulluu keessatti. Kan akka jiru atullee beekta. Maatiyoos inni duuka buutuu jedhameetiin jedhedha barreessaan. Sababni isaa macaafni qulqulluun ragaa wajjin fudhatee baakgiraawundii macaafan qabu irratti nama hundumaa awtarii isaatii fi iddootti konfiyuuziniin jiru hundumaa lafa kaa'ee jechuudha. Kan Maatiyoosii. Koppii godhee fudhatee odoo hin taane ka jechuu qabdu geggeessaa hafuuraatiin Maarqoosis Maatiyoosis akkasumas immoo Luqaasis ergaa barreessi jedhameen akka tokkocha barreessanii yookaan immoo ergaa tokkocha dabarsan. By the way, uumamaa jalqabee amma mul'ataatti ergaan jiru kan wal ijaarudha. Garuu akkuma Phexros jedhe namoonni micciiran jiru. Ergaa macaafa qulqulluu kan biraallee akkuma jallisan kan Phaawulos illee akkuma jallisan guutummaa macaafa qulqulluu jallisuu danda'u jechuudha. Hin jallisu moo hin jallisan? Eeyya macaafni qulqulluun akka jallisan ragaa nuuf kaa'eera. Kanaaf yoo jal'isanis jal'isuu baatanis unuuf waan biraa waan qabu jechuudha. Daqiiqaa hin qaba natti fakkaata. Yaa hin qabaa? 15. Okay. So ragaan macaafa qulqulluu isa kanaadha. Gara Luqaasitti si dhufa. Luqaas jalqaba tokko irratti illee yoo dubbifte hojii ergamoota tokko irratti illee yeroo dubbifte Luqaas duuka buutuu duun taane walitti dhufeenna duuka buutota wajjin kan qabudha. Dhugaa dhaga'e, dhugaa hubate, dhugaa jala taa'ee dhageeffate barreesse akkuma jette jechuudha. Akkuma Phaawulos jedhe xiyyeeffannaan asirra akka hordoftan. Akkuma Phaawulos xalayaa yeroo barreessu ergaa hubate waan ofii ittiin jiraate barreesse akkasuma Luqaasis wangeelii Luqaasis yeroo barreessu akkasumas immoo hojii ergamootaas yeroo barreessu Tewofiloosiif jedhee yeroo barreesse akkuma Phaawulos ragaa xalaa warra Qorontoosiitiif akkasumas immoo warra Roomaatiif jedhaa barreesse inni illee akkasuma barreesse. Exactly. Ergaan sun garuu adhallee nuufis ergaa bu'uura wangeelaati jechuudha. Sababni isaa waldaan durii kiraateeraa 3 jalqaba jedhee akka hin daganne. Waldaan durii yookaan immoo waldaan duuka buutota dhugaa macaafa kana keessatti barraa'e akka dhugaatti fakkeenyaaf inni yeroo Phaawulos faatii turan jechuudha. Yeroo Isxifaanos faatii turan jechuudha. Akka ragaatti kana waan fudhatanii fi exactly kiraateeraa macaafa qulqulluu haguutu. Yaadota jalqaba jettee wanti irra dubbachuu didee fi akkuma jiruun waan sanii olillee waan baay'ee waanni gochuu danda'a. Waanni kanan goone jedhee sanii irra dubbachuu hin danda'u. Yaada gara biraatti dhufa daqiiqaa 10 tarii booda qabdan dubbatta jedhee yaada. Boodumaafillee ragaatti naa kennitu ragaa booda si gaafadha jedhaa turte. Si dhiyeessa jedhaa turte. An sin gaafadhu ragaa sani. Ragaa an si gaafadhu macaafa qulqulluu keessaa kunoo ila bakka kana akkana jedhaa. Kanaaf kana gaafa jette isarratti mari'an. Kiraateerii ammaan jalqabaniifatu walitti dhufne riisarchii addunyaa dubbifnaa hin taane macaafni qulqulluun dhugaa hafuura qulqulluutiin barraa'e moo hin barroofne ka jedhu si dhiyeessa jette malee riisarchii namootaa si dubbisan jenne. Macaafa qulqulluu keessaa macaafni kanaan hin barroofne ka jedhu yoonaa dhiyeessite qofa dhagaan kana si fudhadhu. Fakkeenyaaf atama quraana fudhattee anammoo quraan akkuma jiruun roongii jedhee fudhadhaan. Akkuma jiruun akka kiyyatti isarra dubbachuullee hin barbaadu. Atammoo macaafni qulqulluun achi keessa dogongoratu jira jettee naa dhiyeessaadha. Gaafa jettee naa dhiyeessitu giraawundii ta'uu qabu only baabilii qofa. Kana baabilii keessa naa dhiyeessine waan ta'eef baabiliidhaan ala waan jiru waan tokkotti illee fudhadhu. Macaafa qulqulluu ka hojii ergamootaatii fi ka Tewofiloosii naa dubbifte atuu dubbifteetta waan ta'eef sanirra dee'uu hin barbaadu.
Kanaaf qixa kanaan akka yaaddu barbaada. Macaafni qulqulluun geggeessaa hafuura waaqayyootiin barraa'e gaafa jedhu ragaan Phexros yoom jedhe jettee dubbattee turte yaada tokko kaaftee turte. Yoom Phexros jedhe caaffanni qulqullaa'oon jedhee gaafa dubbatu caaffata qulqullaa'oodha. Duuka buutonni yeroo kan barreesse ka jedhu ergaa Phaawulosii kiskiluu gochuu hin dandeettu because kitaaba Phaawulos illee akka barraa'e waa'ee isaa waan dubbataa dhufu. Kana jechuun ammoo achi immoo wangeelaawwan illee yeroo barreessan waan argine dubbanne jedhaa turan. Yohaannis yeroo dubbatu akkas jedhaa turan. Maarqos illee waa'ee wangeela Yesuusii jedhee jalqaba yeroo jalqabu iyyuu. Kanaaf qixa kan inni ilaalleetiin jenna yoo dhagayaan